raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Yooyyaa harka fuunee akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo hagayya 6 bara 2022 oduu keenya sanbata galgalaa isin dhageechifnaa an gurmeechaa gammachuuti. Aanaa giddaa ayyaanatti waraanni mootummaa obbolaa lamaan rashane. Hojjettoonni waajjira buusaa gonofaa godina Gujii aanaa sabbaa boruu lakkoofsa namoota beelan dhumanii xalayaan beeksisan jedhaman hidhamuun dhaga'ame. Kanneen jedhan ijoowwan oduu har'aatii amma tokko tokkoon. Mootummaan aangorra jiru duula farra riphee lolaa jechuun humni waraanaa lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanatti uummata keessa bobbaasee obbolaa dhiiraa 2 ajjeesuun dhaga'ame. Jiraatan aanaa giddaa ayyaanaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti humni waraanaa mootummaa Oromiyaa fi federaala irraa walitti babba'uun wal makee aanicha keessa socho'aa ture hagayya 4 bara 2022 ganda guddinaa Calleeyaa jedhamutti obbolaa 2 maqaan isaanii Mootii Dhaabaa fi Lammii Dhaabaa jedhaman badii tokko malee seelii diinati jechuun manaa baasee rasaasan ajjeeseera. Lamaan isaaniitu manuma maatii isaanii keessa turan kan jedhan maddi keenya sababuma Oromoo fi dargaggoo ta'anii sa'aatii sana qe'eetti argamaniif qofa seelii shaneeti jedhamanii yakka tokko malee yakkamaa ta'anii ajjeefaman jedhu. Maddi keenya akka ibsanitti dargaggoo Mootii Dhaabaa ogummaa barsiisummaatiin nama dhaloota qaraa ture yoo ta'u quxusuusaa kan ta'e Lammii Dhaabaa immoo bara kana yuunivarsiitii irraa eebbifamee maatii isaa biratti deebi'ee ture. Mootiin sababa yeroo ammaa barnoonni hin jirreef carraa kanatti fayyadamee boqonnaaf gara maatii dhufuu kan himan maddi keenya waraana mootummaan bilxiginnaa duula farra riphee lolaa jechuun uummata keessa bobbaaseen lubbuun isaanii darbuun hedduu akka isaan gaddisiisee ibsan. Mootis ta'ee Lammiin sababa hojii fi barnootaatiin maatii waliin erga dabarsanii turuu kan himan maddi keenya akka waan leenjii waraana bilisummaa Oromoo fudhachaa turanii ergama fudhachuun qe'eetti deebi'anitti tilmaamuun shakkii qofaan lubbuu obbolaa lamaanii akka galaafatan dubbatan. Itti dabalanii hidhattoonni mootummaa kunniin dargaggoota aanichaa irratti xiyyeeffachuun adamsanii ajjeesaa hidhaa fi reebichaan dararaa akka jiran ibsanii sababa kanaanis dargaggoonni osoo hin jaalatin lubbuu isaanii oolfachuuf dirqamanii qe'eerraa godaanaa fi gara bosonaatti dhiyeessaa jiraachuu himan. Dargaggoonni tokko tokko yeroo dheeraaf gara magaalaa gurguddaatti baqatanii turanillee qaala'insa jireenyaa magaalaa dadhabanii gara qe'eetti yoo deebi'an ergama fudhattee dhufte jedhamuun akka ajjeefamanii fi hidhaman eeranii humni dargaggeessaa tokko hawaasa keessatti yoo argame waraana bilisummaa Oromootiif odeeffannoo fi loojistikii garaagaraa deddeebisuuf sobee uummata fakkaatee ta'a malee shaneedha jedhamee gaaffii tokko malee waan rashanamuuf dargaggeessi carraa hawaasa keessa jiraachuu dadhabee rakkoo hammaataaf saaxilamuu himan. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Hongee godina Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti mudatee lammiileen beelan dhumaa osoo jiranuu qondaaltonni mootummaa godinaalee beelli hammaatan lubbuu namaa dabarsuu danda'u hin mudanne jechuun waakkachaa kan turan yommuu ta'u aanaa sabbaa boruu ganda sabbaa leemmatti hojjettoonni waajjira buusaa gonofaa xalayaa bulchiinsa aanichaaf barreessaniin maqaa namoota 9 ganda sabbaa leemmuu keessatti beelan dhuman ifoomsuu walqabatee hojjettoonni 3 hidhamuu isaanii maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Xalayaan hojjettoonni waajjira buusaa gonofaa bulchiinsa aanaa sabbaa boruuf barreessan jedhame namoonni 9 godinicha keessatti sababa beelatiin lubbuu isaanii darbuu kan agarsiisu yoo ta'u hojjettoonni waajjirichaas kanuma bulchiinsa aanaatiif xalayaadhaan mirkaneessuu isaaniitiif hidhamuu fi isaanis Badhaadha Bariisoo, Kittoo Bunoo fi Goobana Girjaa namoota jedhaman ta'uu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar mirkaneessaniiru. Godinicha keessatti namoonni beelan du'an hin jiran jechuun beela hammaataa uummata Gujii gidirsaa jiru kana bulchiinsi godina Gujii Bahaa waakkachuu kan himan maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar haaluma wal fakkaatuun biiroon buusaa gonofaa Oromiyaa keessatti beelli sadarkaa lubbuu namaa dabarsuu irra hin geenye jechuun beela cimaa godinaalee akka Gujii, Boorana, Baalee fi Harargee keessatti dhalate dhoksuuf yaalaa yoona ga'uu isaa ifoomsaniiru. Hojjettoonni waajjira buusaa gonofaa aanaa sabbaa boruu ganda sabbaa leemman garuu olola sobaa caasaalee mootummaa sadarkaa olaanoo jiran kana faallessuun namoonni beelan dhumaa jiraachuu ragaa xalayaatiin dhugoomsuu isaaniitiin hidhamuu isaanii maddeen mirkaneessaniiru. Aanaa sabbaa boruutti gandoota akka sabbaa leemmoo, Fiigaa Bikkee, Harraagessaa fi Dirree Sabansaa keessatti sababa beelatiin namoonni guyyuudhaan beelan du'aa jiraachuu beeksisaa akka jiran kan eerame yoo ta'u bulchaan ganda Fiigaa Bikkee gandicha keessatti namoonni 20 beelan dhumuu xalayaan beeksisuun dhaga'ameera. Godina Gujii Bahaa aanaa Waadaraa keessatti hongee mudate kanaan lubbuun namoota 12 darbuu raadiyooniin Dirree Shaggar jiraattota waabeffachuun odeessa adoolessa 3 bara 2022 dhiyeessan gabaaseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa daawwannaa kibba Oromiyaa fi naannoo Sumaalee keessatti taasiseen
mootummaan bilxiginnaa hongee mudate kana hawaasa idil addunyaa jalaa dhoksuu yaaluun miidhaa hongichi uummata irraan gahaa jiru daran hammeessuu beeksiseera. Aangawaan mootummaa Taayyee Danda'aas aanaa Sabbaa Boruu keessatti qofa osoo hin taane aanaa Liibanii fi aanaalee biroo keessattis lubbuun namoota hedduu beelan darbaa jiraachuu eeruun maqaa namoota beelan dhumanii erga tarreessee booda aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa gidiraa fi dhumaatii uummata irra dhaqqabaa jiru dhoksuuf yaalaa jiran jechuun jabeessee qeeqaa turuunsaa ni yaadatama. Liiban Jaarsotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun waraanni mootummaa warra jaarsotti waraana bilisummaa Oromootiin haleelame manneen jiraattotaa gube. Waraanni mootummaa haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Salaale keessa socho'u gidduu kana aanaa warra jaarsotti irratti fudhatetti aaree haaloo ba'iinsaaf manneen jiraattotaa ibiddaan barbadeessuun ibsame. Hooggansi waraana bilisummaa Oromoo godinichaa tokko odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif kenneen hagayya 4 bara 2022 lolli cimaan Salaale aanaa warra jaarsoo ganda qotee bulaa Haroo Mikaa'el jedhamutti gaggeeffamuu ibsee lolicha irratti lubbuun loltoota mootummaa muraasni darbuu fi madaa'uu hordofee lolicha booddee of duuba kan deebi'e waraanni mootummaa haaloo ba'iinsaaf manneen jiraattotaa ibiddaan barbadeessuu hime. Kanumaanis manneen jireenyaa qonnaan bultoota obbo Dabalaa Mollaa, obbo Tasfaayee Mollaa, obbo Nagaash Abbayyuu, obbo Taaddasaa Dammuu, obbo Bojaa Abbaabbuu, obbo Zallaqaa Taaddalaa, obbo Waldee Amaaraa, obbo Taaddalaa Amaaraa, obbo Lammaa Amaaraa fi obbo Taammanaa Lammaa walumaa galatti manneen jireenyaa fi qabeenya namoota 11 hidhattoonni mootummaa aanaa warra jaarsoo ganda Haroo Mikaa'elitti ibiddaan barbadeessanii akka deeman hooggansi waraana bilisummaa Oromoo kun odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif qooden beeksiseera. Qabeenya mana keessaa kanneen akka midhaanii fi gaagura kanniisaa hedduu kanniisuma waliin ibidda itti qabsiisanii akka barbadeessanii illee ifoomseera. Qonnaan bultoonni kunneen waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo homaatu akka hin qabne kan hime hooggansi kun tarkaanfii waraanni keenya isaan irratti fudhateen aaranii badii tokko malee uummata haaloo ba'uudhaaf manaa fi qabeenya qonnaan bultoota kanneenii ibiddaan guban malee yakki jiraattonni kunneen dalagan hin turree jedhe. Dhumarrattis mootummaan bilxiginnaa duula farra riphee lolaa gaggeessina jedhee miidiyaa harkaa qabuun afarsaa jiru waraana bilisummaa Oromoo balleessuu naafuutii fuuldura dhaabbatee loluu dadhabee lubbuu hawaasa nagaa fi qabeenya isaa balleessuudhaan yakka seenan hin daganne hojjechaa jiraachuu eeruun gochaa waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiru balaaleffateera. Kan qindeessite Hawwii Qajeelati. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 29.7 ta'an deeggarsa namoomaa akka barbaadan mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF beeksise. Gaagama siyaasaa fi raafama diinagdee Itoophiyaa keessa jiru walqabatee rakkoo cimaa roga hedduun biyyattiin keessatti kuftee jirtu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa hawaasa idil addunyaa jalaa dhoksuuf yaalanillee sababa rakkoolee walitti bu'iinsa hongee balaa lolaa fi weerara vaayirasii koronaatiin namoonni miliyoona 30tti siqan deeggarsa namoomaa akka barbaadan mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF beeksise. UNICEF haala namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gabaasa ji'a 6 hagayya 3 bara 2022 marsariitii isaa irratti maxxanseen Itoophiyaatti namoota deeggarsa namoomaa barbaadan miliyoona 30tti siqan kunneen keessaa kanneen miliyoona 12.4 ta'an daa'imman ta'uu ifoomseera. Sababa jijjiirama qilleensaa mudateen waqtiiwwan roobaa afran darban keessatti roobni gahaa akka hin turre ibsee bakkeewwan gammoojjii kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa hongee hamaan rukutamuu addeesseera. Kanumaanis Oromiyaa, Somaaliyaa, uummattoota kibbaa, Sidaamaa fi Affaaritti hongee yeroo ammaa mudatee jiruun namoonni miliyoona 9 rakkoo wabii midhaan nyaataaf saaxilamaniiru jedheera. Waraana kaaba biyyattii dabalatee wal waraansi naannolee akka Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa fi kibba Itoophiyaatti humnoota mootummaa fi gareewwan mootummaan falman gidduutti dhalate namoota hedduu qe'ee isaaniirraa buqqisuu kan yaadachiisu gabaasni UNICEF haala kana keessatti deeggarsi uummata bira ga'uun ulfaataa ta'uu ibsee adda durummaan immoo daa'immanii fi dubartoonni hanqina midhaan nyaataa fi bishaan dhugaatiif saaxilamanii gidiraa jabaa keessa jiraachuu hubachiise. Liiban Jaarsotu qindeesse. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenya ittaan waliin turtii mishaa qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.